Amma wallagatti waan ta'u dhageessanii gidduu kan uummanni sun akkamittiin akka dhufee achi qubate hin beekne warra qubachiise keessaati ani tokkodha yeroo sana. Kootaan nuuf kenname namoota ammasiitu isinii kennama maatii ammasiitu isinii kennama dhaqaatii qubachiisaa nuun jedhani uummata naannoo irraa waan hundumaa funaannee sassaabnee maal goone mana ijaarree fi qodaa isaanii iddoo ciisichaa isaanii bishaan isaanii maaloo isaanii qopheessinee qubachiifne akkamittiin ajjeessa uummanni Oromoo uummanni Wallaggaa akkamittiin saba kaleessa ofiisaati dandamachiise beela baase qubachiise yoonaan ga'e akkamittiin ajjeessuu danda'a gochuu hin danda'u gaafa sana hin fidinaa natti hin jedhe hin qubachiisuu hin jedhe wajjiniin saba kanaa wajjiniin jiraatan akkamittiin kana gochuu danda'a hin godhu warra aangoorra jirutu siyaasa isaaniif jecha ofuma isaaniitii fannoo godhanii uummata sanas maqaa balleessu uummata biraas ittiin fixu kanaaf hooggansa immoo aangoorra jiru kun uummata keenya waggoottan sadan arfan kanatti waan waggaa 50-60 nurra hin gahin nurraan ga'e rakkoo har'a keessa jiru keessa nu buusan gaafa sana lafa keenya irraa buqqifamnee hin saamamnee jenneeti kan hiriira baane qabsoon kan ture lafa keenya saamamnee waa'ee lafa saamamuu miti har'a isa keessa hin jiru har'a immoo buqqaaneeyyuu lafa jiraannu dhabne bakka jiraatu dhabe ijoolleen Oromoo har'a yoo dhugaas dubbanne bakki baqatanii ni beerra hidhaanis dadhabe ajjeechaanis dadhabe dargaggoonni yoo lama ta'anii dhaabbatan sadii ta'anii dhaabbatan hin jiru waan akkasii har'a biyya keenya keessa konkolaataa irratti wantoota roobsanii rasaasatti roobsanii ajjeesan moo meeqatu jira tu obboleessi ilaaluutu haati ilaaltu dudda duubatti hidhanii addabaabaa irratti kan ajjeesan moo jira kuni mootummaa nuyi mootummaa afaan keenya dubbatuudha jennee yaadnu keessatti kan inni ta'e mootummaa Oromaa keessatti hin taane kun gaafa waraanni amma jalqabame kun waraanni otoo hin jalqabamin dura akka kaafaawatti waraana kanatti hin deeminaa inni ibsa yeroo nuyi baafnu waa'ee managaa maaliif dubbattu jedhanii duula akkamiitu nurratti duula har'a immoo waan san hunduma balleessanii waan hundumtuu badee daaraa ta'e kottaa naasofnaa jedhanii immoo haasaarra jiru maal taatu gaafas dhaga'aniiru ta'e maal taatu dhaga'anii gaafa sana har'uma iyyuu maaltu ta'aa jira warri Tigraay gugutaniis maal godhaniis gara barcuma gara haasaatti gara mariitti akka mootummaan deebi'u godhaniiru harka isaa bicciiranii gara itti ba'uu dhabee isaaniin wajjiniin haasa'uudhaaf amma walii galeera waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu haasa'uu barbaadu nan fixaa'edha nan balleessa nan barbadeessaa hidheetu waraana irratti labsee jira kunis deemee akkuma sanadha harki micciiramee deebi'ee taa'uu hin dirqama maa wal fidna maa kanarra wal geenye maa dhagaa irrattis wal kuffisna maa qabeenya keenya barbadeessina biyya keenya maa balleessina hariiroo saba biroo wajjin hin qabnus maa balleessina aangoorra turuuf jecha maa hariiroon saba biraa wajjin hin qabnu maa bada jecha uummata nagayaa Wallaggaan keessatti Oromoo ittiin maqaa xureessuuf akkasuma ammallee Oromoo waggaa afran kana Wallaggaan keessatti ajjeesaa jiran isaan quubsuu dhabee sababa kanaatiin ammallee namoota hedduu jumlaadhaan galaafachuudhaaf kan isaan irratti xiyyeeffatan obbo Baqqalaa Garbaa haala saniin lafa kaa'e haala mootummaan kun waggaa afran kana keessa jiru gabaabinaan viidiyoo xiqqashoo tana keessatti lafa kaa'eetu jirachuudha obbo Baqqalaa Garbaa. Ofeekoon haala akkanaa kanaan karaa nagayaa yeroo jedhamu namoonni hedduun fakkeenyaaf dhiyeenya kana irratti dubulaarsi turan maalii malee akkas malee waboodhaafuu sagalee tahaati jira. Paartiin Ofeekoodhaa dhugaa dubbachuuf waboofuu sagalee tahaati jira jechuudha. Akkuma isinuu beektan biyya keessaa Ofeekoon ibsa baaseeti jira. Waa'ee karaa lubbuu Wallaggaan keessatti lubbuun nagayaa kan gartee galaafatamte kana akka qaama bilisaatiin qoratamtu kan jedhu. Kanaaf warra obbo Baqqalaa Garbaaf illee bakka marii gartee imala galatoonfannaadhaa keessatti haala kanaan lafa kaa'an dhugaan jiru akkaatuma amma obbo Baqqalaa Garbaa lafa kaa'ee kanaadha amman tan yoo isin ilaaltan biyya irratti Oromoon dhiiga namaa dhugaa Oromoon gartee foon namaa nyaataa jedhaniiti baramma Oonag shan gaafa duraa Oonag shaneen fixa jedhan amma Oromoodha jedhamaa jira beeki amma haala akkasiiti kan deemamaa jiru isin ilaaltan Oromoon nama nyaataadha kan jedhamaa jiru jechuudha gaafa sanillee fakkeenyaaf viidiyoo duraa keessatti illee jedheetiin ture namoonni hedduu Wallagga waan jedhamu san dhugaase jechuun waa Wallagga yookiin kutaa takkaaf deemamu sun mala ittiin qoqqoodanii fakkeenyaaf har'an tana Wallagga yoo ta'e Wallagga keessatti Oromiyaa keessaa Wallaggatti yoo ta'ame Wallagga jedhanii kophaa nyaachuufi gaafa Shawaa dhufanillee Shawaa jedhanii kophaa nyaachuufi gaafa Jimmaan dhufanis akkasuma gaafa Arsii dhufanillee akkasuma jechuudha kanaafuu kuni taatee Oromoo hundarratti tahamaa jiru ta'uu namni hundinuu beekuu qaba jechuudha akkuma har'a obbo Baqqalaa Garbaa lafa kaa'e kanatti waa'ee kanaatiin wal qabatee akkuma isinuu argaa jirtan jechuudha miidiyaa kanarratti Oromoon nama nyaataadha Oromoon dhiiga nama dhugaa Oromoon akkas nama godhaa Oromoon maalii nama godhaa amma Baqqalaa Garbaa akkuma inni jedhe kana kan qubsiise keessaa ani nama tokko jedhe himaa miti
anka warra qubsiise keessaa tokko jedhe warra mana itti ijaaree warra gartee lafa kennee fi bishaan kennee fi kanatti jiraadhaa ollaan keessan kana kunoo kanaan jiraadhaa akkana jiraadhaa jedhee karaa agarsiisee akka isaan hin sodaanne fira godhatee akkasitti kan waliin jiraataa turedha Oromoo Wallaggaa. Har'a Oromoo Wallaggaa santu nama nyaataadhaa dhiiga nama dhugaa akkanatti cafacafee billaawwan circiree maaroo godhee haala jedhamuun haala akkasiitiin Oromoo maqaa balleessaa jiran jechuudha. Wallagga qofaa miti beeki kun Oromoodha. Waan Oromoo taheefidha wantummaan isaan akkanatti lallabaa jiraniif jechuudha. Akkamiin tahame ragaa takka malee yoom qoratame eenyutu godhee akkamitti godhame kan jedhu osoo wanni tokkolleen adda hin baafamin sababuma gartee maqaa Oromoo dhawateef shaneedha. Shaneetu akkas godhe Onag shaneedha nama nyaataadha. Amma durallee ni yaadattoota Wallaggaa keessatti ableedhaan akkas godhee maalii godhee dhiiga namaa dhuganii inni dhuganii qabatamaan agarree kan jedhudha. Olola akkasiisantu deemamaa ture jechuudha. Garuu dhugaan jirtu tanuma obbo Baqqalaa Garbaa jedhan kana. Kan amma hedduu kennaaf namoota kennaaf amma fakkeenyaaf waanuma dhugaa yookiin ammoo wabboon dhugumaan dalagina tarii achi keessa gartee akka lafa Oromoo akkasii miti. Namni bilisummaadhaaf qabsaa'u nama kunuunsa malee nama ajjeesu. Waboo ta'uuf miti beeki. Namnummaan bilisummaadhaaf yookiin biyya tokko qabachuudhaaf deemu tokkoyyuu anama fakkeenyaaf waboo waan saba Oromoodhaatiif qabsaa waan ta'eef miti. Qaamnummaan bilisummaadhaaf qabsaa'u tokkoyyuu waan fufukkataa akkasiisan dalagaa akkamiin qabsaa haree balaa biraa ofitti kaasaa jira. Yeroo inni fakkeenyaaf qabsoo fuula duratti waan akkana kana hojjetaa kan deemu taate warroota gartee gocha kana inni ittiin godhe kana hundatu itti duula. Garuu ammallee san fakkeessuudhaaf waan isaan amma akkana godhaniif illee kanumaaf jechuudha. Kan sadarkaa addunyaatti akkuma gartee bar ibsi isaan baasan keessattuyyuu marii kana keessaa nu hambisuudhaaf yookiin ammoo maqaa nu xureessuudhaaf waan akkana kana hojjetanii ammasii namoota biraa kan ittiin ajjeesuu barbaadan Wallaggaan keessatti namoota ammallee ajjeesuu barbaadan kan hambaan waggaa afran kana beeki ajjeesumatti jiranii dargaggeessa nyaatee hin quufin dargaggeessa haati ija keessa laaltee hin quufin ijoollee daa'imman irraa kaasee akkasumatti jumlaadhaan ajjeesaa jiran waggaa afran kana jechuudha. Akkasumattuu bakka nan geenne daa'immanii fi haati ulfaa osoo nafin ajjeesaa kanuma jiran kana bakka nan geenne sababa guddoo wahii uumee abbaa barbaade akka barbaadettiin ajjeesaadha amma wanni achi keessatti godhameef illee kanumaa jechuudha. Inni biraa ammoo waboon gartee marii kana keessatti hirmaatuun qabu Oromiyaan dirree lolaa haa taatu warra Tigraay silaayyuu harka nu micciiranii addunyaa irratti illee fudhatama argatanii isaanii waliin araaramnaa Oromoo keessatti ammoo Oromoo waliin araaramu Oromoo maqaa shaneetiin ilaa haga gartee haga jiruun keenya jirtutti akkanumatti duguggaa irratti oofnaa kan jedhudha. Bari yeroo Jawaarii fi Baqqalaa mariin araaraa kan hunda hirmaachise taa'amuu qaba waboo waliinis godhamuu qaba qawwee hin barbaachisu yeroo jedhamu bar meeqatu irratti duraa ture akka waan abaa'oo jaalatanii garuu warri abaa'oodhaafuu sagalee taa'aati jiran jechuudha. Maaltu godhamuu deema Tigraay wajji araaramanii Oromiyaa dirree lolaa godhuu deeman jechuudha. Tigraay wajji araaramaniiti waan qaban dirooni biyya Arabaatii kadhatanii fi kan gartee warra TPLF irraa hafee fi kan gartee harka micciiramanii garas yeroo araaraman hunda Oromiyaa irratti deebisuuf deemanii jechuudha. Mee duuba amma dhuguma humna TPLF caalu kan gartee mootummaa ittiin cabsu dhugaadha. Oromiyaa haga tokko cinaa tokko akka waboon harkaa qabu ni beekamaa jechuudha. Kanatu galeef duuba dubbii jara ofee koodhaa jechuudha. Waboodhaafuu sagalee tahaati jira. Garuu namni kenna irratti duuraa ture warra hayyoota ofiin jedhu. Mee dhuguma amma yoo warra TPLF waliin kan araaraman ta'e yoo Oromiyaa keessatti akkaatuma gartee fakkeenyaaf Tigraay godhaa turan sani nuti mootummaa Oromootii ani labsatan addunyaalleen kan quba qabduun mootummaa Oromootiin jechuun inni keessoodhaan waan fedhe haa ta'u jechuun Oromoo nuti bakka bu'aa jedhan fakkeenyaaf kana diinoomfatanii lola irratti labsan ni balleessina jedhanii haala akkana kanaan uummata nagayaa maqaa wabooti waboo waa godhanii fi miti beeki waboon ofirraa qolatanii beekan garuu uummata nagayaati haala saniin fixuuf deeman jechuudha. Kanatu galeef warra oofee koodhaa Jawaarii fi Baqqalaa kanatu galeef hedduun namaa irratti duulaa ture akka waan waboo hiikkachiisee biltsiginnaadhaaf akka gartee guyyaan dheeratu maali biltsiginnaa jalatti kursii qabuudhaaf maali haala akkasiisan godhaa turan jechuudha. Garuu amman tanayyuu maal argaa jirra waan Jawaar torbaan kana keessa torbaan dura Baqqalaa Garbaa fa'aa haasayaa turanii amman tana maal argaa jirra gochummaan amma Wallaggaan keessatti taa'ame kuni qolannaa guddaadha barbaachisa. Goolii guddaadha nutti galchuudhaa fi Oromootti galchuudhaa fi waan godhameedha jechuudha. Garuu ofirraa falmatuudhaa fi warra karaa nagayaatiin qabsaa'uu kanaan barbaachisaa jechuudha. Maaliif warri maqaan itti bade isaan amma maqaa itti balleessuudhaaf waboon isaan godhan suni warra waan kana hojjete jedhameeti kan inni beekamu garuu kan falmataa jiru warra karaa nagayaatiin qabsaa'uu kan biyya keessa jiru kanaadha jechuudha kan akka oofee koo kana jechuudha. Amma hedduun kun nama hedduudhaaf hin galle namni keenya hedduun amma fakkeenyaaf waboon akkas godhe guyyaanis dhuguma si'a achi keessa gartee kan maatii keessaa jedhamee dubbifamu kunilleen warra jibbaan guutame san keessaa tokko mee yoom qoratamee eenyu jedhee fakkeenyaaf namni tokko waan barbaade uffatee abbaa barbaade uffakkeessee dhaqee ani balu jedheetiin nama ajjeesuu danda'a dhugumatti wanni sun maalinni kan jedhu abbaa dhiigni
jalaa jigetu dhiiga san baafachuudhaaf silaa qulqulleeffatu qaba. Warri kun osoo akkas hin ta'in ebalutu akkasana godhee shanitu akkasana godhee akkana nuun jedhanii lola sa'a 4 ture lola sa'a 5 ture daa'imman akkas godhanii akkamitti akkas godha waboo bilisummaadhaaf yeroo garagaraatti fakkeenyaaf jaalamarroo gaafiif deebii inni miidiyaa garagaraa waliin godhu nuti kan qabsaawaa jirruufu bilisummaa fi saba biraa irratti miti xiyyeeffannoo kennaa nuti akkamiin saba biraa akkas goona akkuma Jawahar jedhe fakkeenyaaf dhiyeenya sana bara Awurooppaa keessatti Jawahar duriyyeen gamaa gamana maqaa wabootii fi akkasuma ammasii karaa gartee warra mootummaalee nu himi jedhanii jidduu kanatti waa meeqa dalagaa jirta hatta osuma warra mootummaalee ta'uu baatte duriyyema jidduu kanatti ijaaramte sanidha. Tarii ammoo wanni kun siyaasaan itti fayyadamuudhaaf warra mootummaadhaaf akkaataa qindaawaadha kun akkuma Obbo Baqqalaan Garbaa jedhe kana jechuudha. Kanaafuu namootuma kennayyuu hedduudha wanni kun burjaajii ta'e waanuma gartee Oromoon akkas hojjetu itti fakkaata. Oromoon akkamitti nama nagaa lubbuu qulqulluu waan abbaa barbaade saba barbaade haa ta'u lubbuu qulqulluu ofiifuu gabroo Oromoon ofiifuu bilisooma jedheeti gabrummaadhaaf kan falmataa jiru. Duuba saba qulqulluu gabaree kan siyaasarraa bilisaa hammamuu isaa waan fedhan jibbaan haa guutaman akkami akkas godha hin godhuu jechuudha. Jara rabbii yoo itti cufee onaaf shanitu akkas godhee maarroodha jechuu danda'an garuu dhugaan jirtu tanuma wanni kun akkanatti afaasinitti hin fakkaatiin oluma bahaa jechuudha. Fakkeenyaaf har'a ammaan miidiyaadhaan addunyaa garagaraa nama maatiin jala ajjeefame jedhanii wantoota garagaraa infoormeeshinii argatanirra waa kanarra dhaabbataniiti kan isaan gabaasaa jiran. ABO'nis ibsi inni baasee nuhi miti qaamni walabaa haa qulqulleeffatu. ABO'n isoo fi hojjete anatu godhe kanaaf godhe tarkaanfii fudhanne jedheeti dubbata silaa garuu anaa miti kan godhe nuti bilisummaa fi kan qabsaa jirru lammii nagaa qulqulluu irratti miti kana mootummatu maqaa na balleessuudhaaf godhe ammallee ummata nagaa ajjeesuuf akkuma Obbo Baqqalaa Garbaa jedhan kanaadha waboonis kan inni jedhe jechuudha. Ummata biraa ammallee maqaa kanaatiin achi keessatti nama dararuudhaaf ammayyuu bar achi keessatti waraana bobbaasanii shaneedha jedhanii qawwee dullatti dura kaahanii barammayyuu haala saniin ummata qotee bulaa bar rakkisaa jiranii tarkaanfii fudhatee olaantummaa seeraa kabajame olaantummaa seeraa yeroo jedhame biyya san keessatti olaantummaa seeraa yeroo jedhame waan tokkotu jira. Baatii juuntun beeki baatii abiyyi keessatti waa balleessuudhaan beekamuudha waggaa afran kana Hacaaluulee baatii juuntana keessaadha kan isaan nyaatan walumaa galatti jechuudha. Baatii juuntana akka tafaa'ula wayii itti ilaallata jechuudha. Baatii amma keessa jirtu tana wanni amma Wallagga keessatti taa'ame kun illee eeggatameeti baatii kana keessatti jechuudha kan inni taa'ame. Kanaafuu kana namoonni kennas waa'ee kanaatiin burjaaja kun qabdan yookiin waan gocha sirrii isinitti fakkaate waboon yookiin ammoo saba biraa waan ta'eef akkas godhe faa jettanii waan sirrii faa isinitti fakkaate dogongoruun qabdan dubbiin dhugaan jirtu tana Obbo Baqqalaa Garbaa jedhe kana ummata kana gaafuma jalqaba inni bakka biraatii dhufee waan tokko osoo hin qabne qubate kan goojjoo itti ijaaree karaa baheen karaa galuun hunda itti agarsiisee qubsiisee ummata kana jechuudha. Duuba ummanni waan ofii qubsiise akkamiin deebi'aa rajjisa arra maasuritti qaata arra numaayyuu irraa of dandahee gaafa sanuu dandaheetti qubsiise jechuudha. Gaafa inni bishaan dhuguu hin qabne gaafa inni waan shaayii danfatu hin qabne iyyuu kennee fi gargaareetti qubsiise jechuudha ummanni Wallaggaa. Ummanni Wallaggaa jaalala kan jedhamu sun jechaaf osoo hin taane dhuguma jiru kun Baqqalaa Garbaa warra waan kana qubsiise keessaa isa tokko dhageessaniiti jirtan. Kanaafuu akkasitti hubachuu qabdan waan kana namoota keenya keessa hedduutti illee waan argeef hin jaa. Wabootu akka gartee sabni biraa kan shira dalagan achi keessaa bahaniif godhe waan jedhu faa waan akkasii faadha waan argeef waan kana dubbataa jira. Kun waboon lubbuu namaa nagaa irratti xiyyeeffatu. Kuni siyaasa isaa kuffisa waan ta'eef lubbuu qulqulluu bahaa jirtu irratti qumaara waggaa afran kana dalagamaa jiru ta'uu beekuu qabdan. Malee waa'ee paartii bilisummaadhaaf qabsaa jiru. Hatta baraan waboo shanee ta'ee fi miti shanee isaan baanan kana ta'ee fi osoo paartii biraa kan bilisummaadhaaf qabsaa huribeerulaa biraallee ta'ee ummata nagaa akkana ni godha jedhee yaadu'an akka nama tokkootitti jechuudha. Maaliif maqaa isaa badaka bilisummaa inni qabsaa fi jiru santu karaa itti dheerata waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kan akkasitti fudhachuu qabdan lubbuun nagaa yeroo badde hundi keenyayyuu balaaleffatamuu qabaa jechuudha. Akkuma waboon jedhe akkuma oofee koonis ibsa baase sanitti qaamni walabaa seenee qulqulleessee eenyuun akka ta'e adda baasuudha qaba jechuudha. Kanarratti sirriitti jala murtanii beekuu qabdan. Mana tokko warra achi jirutu warra maatiin jiraatu eessu dubbateedha. Dhugaadha namni waan diraamaa kana dalaguu barbaadu ani qaama baluutiin jedhu ani qaama wabooti jedheeti hojjeta jechuu fi fakkaachuu miti beeki wanti eenyunni qaama kana kan hogganee fi kan wanni kun maaliif bobba'ame maaliif taame kan jedhu qaamni walabaa seenee qoratee yeroo qulqulleesseedha wanni kun kan adda bahamu malee warri achi jiru jedheef kan jedhe san eenyutu achi kaate eenyutu akkas ji'i kan jedhe iyyuu maaltu beeka eenyutu akkana jedhii dubbadhu jedhee kan afaan kaaheyyuu warra diraamaa kana hojjetuuf achitti qophaa'e diraamaan kun beeki xiqqarraa haga guddaatitti taatonni aktaroonni namni hundi itti hirmaateetimi kan dalagamu fakkeenyaaf diraamaa kun kan dalagamu jechuudha warra diraamaa san qopheessa keessaa tokko yoo ta'e kanummaa maatii kiyya akkasi maaroo jedhu kun iyyuu jechuudha. Kanaafuu lubbuu qulqulluu siyaasarraa bilisa abbaan barbaadayyuu haa balleessu abbaan fedhayyuu haa balleessu hundi keenyayyuu balaaleffachuu qabna. Garuu qaamni walabaadhaa qoratee silayyuu waggaa afran kan wanni biyya san keessatti tahamaa jiru tokkollee nu hagammatti kan qaama walabaatiin qoratame hin jiru. Yoo guddate kan mooraa Tigraay kana miidiyaan tokko kan waan takka irratti ifa babbaasaa turan malee jechuudha.
kan wallagga keessatti tahame kanas amma jarri fakkeenyaaf lubbuu namaa kana guyyaa guyyatti ol guddisaa jiran 500 gahee 600 500 2,000 akkasiin gahaniiti jiran haguma barbaade 500 haa ta'u 200 haa ta'u 100 takka illee haa ta'u lubbuun bilisaa san siyaasa irraa qulqulluudha maaliif kan siyaasa keessa jiru lubbuun nagayaa maaliif duuti kanaafuu nuti hundinuu qaamni walabaa seenee qoratee qulqulleessuudha qaba. Kanarratti kan nuti waan katabnuu fi waan dubbannu irratti illee kan nuti jechuu qabnu jechuudha. Gonkuma kana Oromoon hin goone. Amma isaan beekan amma waboo bira yuudaa bira Oromoon dhiiga namaa dhuga Oromootu godha jechaati jiran. Akkasitti hubachuu qabna isin jechuu barbaade tan Abduu Moobaalaa Biraay hanga qophii biraatti wal deemnutti nagaan naa tura.